السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرجرتو أمتك أشتي أمتا جالله في أمتا كبجا أكم جرتن نجيني كيسن بدأ الحمد لله رب العالمين أني جرك الله تربي hordoftoota koo jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo yeroo hundumaaiyyuu isin galateeffachuu hin dagadhu. Galatoomaa ulfaadhaa harka na jajjabeessitaniin saniin fayyaa argadhaa isiniin jedhaa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo ammallee jajjabinni keessan daraan akka itti fufu jaalalaa fi kabajaadhaan isin gaafadha. Egaa guyyaa guyyaadhaan wanna isin fayyada dheettiin yaaduun qabadhee nin dhufa jechuudha. Ijoolleen baay'een komiina rakkaasaa hartanii komii keessaniif dhiifama isin gaafachuun barbaada. Sababnis waa'ee dhukkuba tinkaarotii viidiyoo tokko qaata hojjedhe waggaadhaaf deema. Hojjedheen ture hanga har'aati koomentiin isa jalatti hin dhaabbanne viidiyoo san jalatti gaafii garagaraatu naaf dhiyaata. Amma yoo rabbi fedhii rabbi yoo taate mallattoo dhukkuba tinkaarotii barsiiseen ture. Ammallee irra deebuudhaan isiniin mallattoo dhukkuba tinkaarotiis irra deebi'ee isiniif hojjedha. Akkasumas daawaa ofii kiyyaa tajaajilamee irrattiin fayyee fi irrattiin jijjiirama argadhe isiniif qabadheen dhufa jechuun barbaada. Har'a qabiyyeen kee viidiyoo biraati. Viidiyoo san inshaallah qabadhe isiniif dhufaani jechuudha. Egaa innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun akkuma suuraa irratti argaa jirtan jechuudha. Obboleettiin teenya tuni aariidhaan miira keessa seentee miidhaa hamaa ofirra qaqqabsiistee jirti. Nafseen keessaa hin baane garuu ammoo miidhaa hamaan qaqqabee jira. Aariidhaan miira keessa seenuudhaan kilooriksii akkuma argaa jirtan kana akkanumatti kilooriksiin kun leetirii tokko ol natti fakkaata dogongoruu baadhee biyaansi leetirii tokko lama akkas na fakkaate. Garuu kun kan leetirii tokko illee fakkeenya kanaa hin jira, kan leetirii lamaa illee hin jira. Haqiiqatti garuu guddaa fakkaata. Kan leetirii tokko immoo kan leetirii lama akka jedhu wanti addanaa baay'ee hin jiru. Walumaa galatti mucayyoon tun aartee miira keessa seenuudhaan kilooriksii kan akkasitti dhuddee fixxee miidhaa hamaa keessa hospitaala galtee hospitaala keessa jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhagahama. Obboleewwan kiyyaas irratti nuti ijoollee shamarranii akka nasihaata akka waan isiniin dhaabuu barbaada. Akka amantaa islaamaatitti namni nafsee ufiin harka ufiitii ubbaasee azaaba gala jannata galuu hin danda'u. Akka amantaa keenyaatitti jechuudha. Amantaan harka nafsee rabbiin uume rabbiin ufii fudhata malee ati ofirratti hamaa garagaltee nafsee kee baasuudhaaf yaaluu jechuun kun dilii biraa yookaan waan biraa badii biraa ofitti dabaluudha jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf yeroo baay'ee shamarran keenya irratti kan mul'ataa jiru jaalalaa fi akkasumas miidhaa garaagaraatirraa miidhaa tarii qabeenyi isii jalaa baduu wanna garaagaraa irraa jalaa baduudhaan miira keessa seenuudhaan yeroo baay'ee keessattuu harka caalatti jaalarra kan miidhamtee kilooriksii dhuttu jechuudha ijoolleen keenya. Obboleewwan kiyyaa hin dogongoriina. Ilma namaatiif jettee gaafa tokko si jibbee gaafa tokko si didee sirraa deeme haadha takka jala sagali ilma dhiiraatiif jettee nafsee ta'e qaalii deebisaa hin qabne baasuu jechuun kuni nama biratti namarra darbee rabbi biratti jibbamaadha. Ilma namaatiif jettee nafsee kee gaaga'uu jechuun kun ampootuyyuu dadhabbinna sammuuti. Dhugaadha jaalalli wanni nama hin goone hin qabdu. Jaalalli wanni nama hin goone qabdu. Garuu ammoo gaafa jalqabuma jaalala san itti seentu jaalalli akkuma jalqaba jaalalli jiru jibbis akka jiraatu kana lacha irratti uf amansiisuu qabda. Uf amansiisuu danda'uu qabda jechuudha. Kanarra uf amansiisuu dandeettii uf amansiisuu hin qabdu waan yoo ta'e jaalalumatti iyyuu hin seenii. Jaalala booda jibbi akka dhufu, jibba booda jaalalli akka dhufu kan uf amansiisuu qabda jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu dhiiras ta'ee dubartiisis kanneen lamaan keessatti uf amansiisuu qaba. Sammuu ofii uf amansiisuu qaba jechuudha. Ufitti himee uf amansiisuu qaba sammuu ofii jechuudha. Ufitti himee uf amansiisuu qaba jechuudha. Yeroo shamarran tokko dhiira tokko yoo jaalattu ta'ee dhiira kamiyyuu jaaladhu. Bakka osoo jaaladhu yeroo jaalattu haqa isaa hin dafin dhugaadhaan jaaladhu. Sharrii isatti hin yaadin, isa hin miidhin, isa hin goddolin haqa inni sirraa qabu tolchii eegi. Dhiira tokko osoo ati haqa isaa eedduu, osoo ati kabajju, osoo ati jaalala dhugaa laattuuf gaafa lafatti darbee deeme achi garagaltee faanaan laaliin ilma dhiiraa san jechuudha. Maaliif jennaan inni garuu yuu si miidhee waan hedduu isaaf jettee dhabdee waan hedduu isaaf jettee taatee si darbee deeme jechuudha osoo ati jala kuftee kaatu.
Garuu ammoo miidhamaa yeroo saniif si fakkaachuu danda'a. Sitti dhagamu miidhamaa si fakkaata. Waan miidhamte fakkaata. Garuu miidhamaa Rabbi qaba. Namni Rabbi qabu waan dhabe hin qabu. Obboleessa kee obboleettii tiyya. Ilmi dhiiraa osoo ati jaalattu, osoo ati kabaju, osoo ati iddoo guddaa qabduu fi si gatee yoo deemu ta'e isaaf jettee hanga xurii qeesha jalaa hin chocho'in. Hillikiidhaan hojjedhu karoorfadhuuti. Isa saniyyuu akka inni dhaabbatee quba ofirratti jira alash gochuu dandeessa. Intalti dhiyyee durbaata akka jechuu intalti sammuu yoo qabaatteedha. Akkasuma ilmi dhiiraallee jechuudha. Ijoolleen dhiiraallee yeroo baay'ee amma deddeebi'ee dhufaa jira. Shamarraniif jecha kan boohanii akka malee miidhamaa jiran. Isaanillee akkasuma ilmi dhiiraa obboleessa kiyya atis yoo dubartiin takka osoo ati kunuunsitu, osoo ati jaalattu, osoo ati haqa isii ittiftu, osoo ati matarra baattu gaaf isii si gattee si baddaltee si biraa deemte hin boohini. Maaliif jennaan Rabbiin yookaan waa sababee si biraa utaalchise tasallama deebitu bakka si buusa. Miidhama Rabbi qaba wanni jedhamu saniifi. Kanaaf obboleewwan kiyya bilis waan akkanaa kanarraa qusaadha. Miira keessa hoosine namni waan dubbatu waan godhu waan jedhullee hin beeku. Garuu ammoo hamma dandeessanii miira keessan to'achuu yaala. Obboleettiin teenya tun kilooriksii dhuddee jirti. Kilooriksii dhuguudhaan hospitaala guddaa galte. Baay'ee dadhabduudha. Miidhamte coggaarraa isii guutumaan guututti. Obboleettii teenya tana coggaarraa isii guutumaan guututti laatamee jechuudha. Hospitaala keessatti asumaan du'aayyuudha. Rabbiin isii haa fayyisu. Inshaallah Rabbiin isii haa maaru. Hedduu nama gaddisiisa. Obboleewwan keenya wanti kun faashin ta'ee deemaa jira. Of eeggadhaa. Nafse wanni ta'e dogongorri hundumtuu ni sirrata. Garuu wanni sirrachuu hin dandeenye coggaarraa keessan kalaaxame san. Coggaarraan keessanii kilooriksii kanaan laaxame abadan yaala feete yoo argattan bakka noormaala duraatti deebuun inuma hin danda'amne. Inuma sammuun kee waa hedduu coggaarraa qofa osoo hin ta'in mal'umaa waa hedduutuyyuu noormaal isaa irraa badaa jechuudha. Noormaal isaa sanirraa badaa jechuudha. Bashitaa hedduuf si saaxila booda deemee jechuudha. Yaa obboleewwan keenya coggaarraan akkanattu bara kana osoo kaayyaannu aarii mana madaamiitii akkanattu osoo guuruun godhatiin coggaarraa godhannee jirra. Ganaa bashitaa kilooriksii bashitaa xiraafoolii isaatuyyuu bowwoo mataa namatti ta'u garagga dhuguu jechuun kun waan biraati obboleewwan kiyya. Piliis miidhaa akkanaa kanarraa qoosaa akkanaa kanarraa fagaadhaa. Nafseen teessan qaalii deebisaa hin qabne aarsaan godhina. Piliis aarsaan godhina. Namni kilooriksii kana dhuge abadan deebi'ee abadan namatti hin deebi'u. Abadan fayyaa qaba. Akkanatti waa fayyaa qabu fakkaata malee keessi isaa coggaarraa isaa dhumaa ta'a. Abadan nama ta'u jechuu deebi'ee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa piliis ilma dhiiraallee jaalatee si gateef jettee nafseetiin gatii. Yoo duniyaallee karaa malee si jalaa baatee deemte situ duniyaa saffide malee duniyaa sus si finne. Atis ka dhiiraa atis ka dubartii. Murtii akkanaa kana piliis irraa fagaadha. Akka amantaatti illee Rabbiin namaaf hin araaramu. Nafseen isii akkanaanis yoo darbite Rabbiin isiif hin araaramu jechuudha. Maaliif jennaan nafsee Rabbiin nafsee ofii kalaqa ofii fudhata. Garuu ammoo isiin harka ofiitii ofii yaaltee ofitti gamte jechuudha. Kanaaf jennaan Rabbiin isii haa maaru. Obboleettii teenya tana Rabbi isii haa fayyisu isii jala haa goru. Rabbiin aannan isiif haa godhu hedduu miidhamteerti. Hospitaala keessa wal'aanamaa jirti. Kanaa jennaani obboleewwan kiyyaa waan akkanaa kanarraa of tiisaa fagaadhaa. Nutiin biyya namaa jiru waa hedduu aaruu dandeenya. Waa hedduu miira keessa seenuu dandeenya. Nuti warroonni mana namaa jiru mataa kiyyarraa ka'ee jechuudha. Namni hundumtuu keessi isaa gubataadha. Obboleewwan kiyya manni namiitu gubataa bulaa ganama cileen arganii jettii miree Oromoo jiru mammaattu. Manni yoo asirra baanee dhubannu kana waan guutummaa aarii waa mufii wayii hin qabne isinitti fakkaatiin. Hin aarra. Namni hundumtuuyyuu gubataadha keessa isaatiitti. Garuu hoo gubata san gadhuffatee irra gubata sani ofirra ol baasuu osoo hin taane gubata sanirra ol bahuu gubata sanirra aanuudhaaf tattaafataa jechuudha ilmi namaa namni kaayyoo qabu. Kana jennaani of eegaa waan akkanaatti qoosaa waan akkanaarraatti qoosamattuuyyuu tapha gootanii namni tokko ijoollee tokko bishaan itti naqanii qoosaa fakkeessanii ubbiraan ta'an tokko buqqisanii ubbiraan ta'an laayivii irra dhuftee ijoollee shamarranii baay'ee arge. Laa ittiin qoosii sheexaan isin butuu danda'a. Qoosaa karaa kanaatirraa
uf qusadhu obboleessa kiyya obboleettiitii piliis waan akkanaatiif gaaga'umsa kana qoosaa gara kanaa sitti ta'afu. Kanaaf obboleewwan kiyya hedduu nama rifachiisaa hedduu nama gaddisiisaa obboleettiitiin kanaaf du'aayii godhaa fi akkuma amantaa keessaniitiin akkuma waa itti amantanii du'aayii kadhadhaafiidha akka rabbiin isii fayyisuu isii maaru rabbi isii haa fayyisu dogongora isii akka isii ilaalinni rabbiin akkuma ofiitiin isii haa xagganuu isii jala haa goruu rabbiin aanan isii haa godhu inshaallah akka fayyitu abdiin qabna inshaallah rabbii kennanii kadhanna kanaa jennaani obboleewwan kiyya waan akkanaa kanarraa of tiksaadha miira keessan to'achuu yaalaadha namni ni aara namni kamiyyuu namni hin aarre hin jiru nama ta'e namni hin mufanne hin jiru duniyaan tuni bu'aa bayii hedduu qabdu waan taate bu'aa bayii sanii ammoo obsitee dhoksitee ce'uu qabda inshaallah rabbii waa hundumaafuyyuu nama obsuun haa taasisu siniin jechuun barbaada obboleewwan kiyyaa viidiyoo sanarratti dheertuu obboleettii teenaa tanaaf du'aayii kadhadhaa dhaaga viidiyoo biraatti walitti deemna. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.